namatti natti hin tolu rakkoo baay'ee jira nikaa kanarraa buusu jette nikaa irraa buusisiisanii akkuma anuu sitti heerumaa namni jedhaanii jiru isaa ban qabu fakkeenyaaf kaleessa akka dhageenyutti nikaa isirraa buusu anuu itti heerumaa ka jedhu hedduu jira jarra sana akka nikaa hidhatu sheebbayaan amansiisuu qabdu akka isii irraa yaada isaa gara xumuraatti deemu jechuudha. Maaliif jennaan dubbii dheeressu akka namni laayikiif olii gaffii gusanii miti mucattii nama itti godhuu qabdanii nama sadii itti gootanii namni sadiin kun nama isii dubbisee isii wajjin haasa'u ta'uu qaba. Ogguu isii waliin haasa'u maarree waan akkanaa yaannaa namni kun si jaalate atis nikaa isaa qabdaa falli jiru maali akkaataa itti biyya geettu yoo mallaqa hin qabaanne immoo hawaasni si bira dhaabbachuudhaaf waan kana xumuruudhaaf qophiidha. Kanaafuu akkaataa itti galuu qabdu. Isa kana irratti haasofna nuti taphachuu hin barbaannu. Isin gala wanti kun ammoo sireesiidha. Sheebbayaan nama hundatti dhagahamuu qaba wanni namni kun godhaa jiru. Akkuma uumammaa isi Oromoo jedhu dhiira waraanni hin boochifne jechi boochisa jaa. Gootonni Oromoo kun yeroo tokko hayyoonni kenna duraanii kun wayita jecha jedhan maali beektaa? Dhiira waraantee waraanni hin boochifne waraana wayita itti dhaabde of keessaa buqqiftu jecha ati jettuun jecha xixiqqoo tanatu isa boochisa jechuudha. Ustaaz Bayaaniin kun mucayyoo irraa waan guddaa qaba. Ifaaje Quraana Rabbi akkasiin kattamtee justii 30 buustu godhe. Isinarra waan xixiqqoo gabbuuftanii waan hin hubanne hedduu jira jechuudha. Kanarratti ana akka nama tokkootitti yaadne hawaasa kiyya bal'aa kennuu barbaadu. Nama yaadni shakkii mucattiirraa qaban hedduutu jira. Mucattiin tun hin sobdii Ustaaz Bayaaniin bira deemuu hin barbaaddu. Akkanumatti sheeticha taphatti ka jedhu jira. Kana guyyaa sadiitti furmaan hin argamu. Nama itti godhama. Nama jaarsaa itti godhama. Hin gaafatama. Sheeka kana ni barbaadda. Moonikaa akkasirraa buusu barbaadda. Lakki ani abboo amma booda waan akkasii hin barbaadu dubbiin badeera nikaa kanarraa buusuun fedha. Lakki ani ammoo namni kun na jaalate anaaf jecha inni saala kanaan dararamaa jira itti dheerumuu barbaada. Garuu akkaataa itti isa bira ga'uuf akkuma beekamu kaa biyya ambaa keessa jira uummanni waan danda'een tumsa barbaachisu yoo naa godhe ani har'as taanaan qophoodha yaada jedhu mucayyoo irraa nama itti gootanii hubattanii gadi beeknee hawaasa dhiyeessuu qabnaa jechuudha. Yoo kana ta'uu baate har'as dhufnee boris dhufnee kanuma haasofne sirrii miti. Ustaaz Bayaaniinis dubbisuu qabna. Isa wajjillee marii godhuu qabna. Innis ammoo yaada jiru kana hubachiifna. Mucattii waan jiruun gaafanna. Yoo mucattiin ammoo waan kana ookee jette akkasii galtu goona. Yoo isin ammoo waan kana lakki anammatti natti hin toluu rakkoo baay'ee jira. Nikaa kanarraa buusu jette nikaa irraa buusisiisanii akkuma anuu sitti heerumaa namni jedhaanii jiru isaa ban qabu fakkeenyaaf. Kaleessa akka dhageenyutti nikaa isirraa buusu anuu itti heerumaa ka jedhu hedduu jira. Jarra sana akka nikaa hidhatu sheebbayaan amansiisuu qabdu akka isii irraa yaada isaa gara xumuraatti deemu jechuudha. Maaliif jennaan dubbii dheeressuun hin barbaachisu bakka. Waan xiqqoodhaan nuti amma diyaaspooraa keessa warri jirru yuuroo 100 takka yoo wal qabne nagaatti mucattiisan guyyaa takka biyya buufna. Mee mallaqa guddaayyuu walirra hin kennu 100 takka. Sinii galaa dubbiin yuuroo 100 takka doolaara yuuroo 1000 jechuun birrii Itoophiyaa meeqa 150 jechuudha. Baqiidha mucayyoo tana biyya buusuuf hin geetti. Kanaaf jecha waan akka kanaatiif jecha sadarkaa kanatti dubbii kana baay'istanii normaal noo jettee maarree jettee sheeticha akkas jedhe boo'ee masqala duuda isaa duuba kaawwate kuni dhumachuu qaba ajandaan kun jaran. Uummanni ammoo sheetichi nama miidiyaadhaaf akkasii miti nama akka nuhii kana koomantii barbaadda yoo itti barreessitan koomantii ma dubbisee callisuu miti. Sheetichi wayitti isin koomantii badduu takka itti barreessitan miira keessa galaa imimmaan isaa gannaqaa Quraana Rabbii qabatee waan silaa jedhamuu hin qabne isiniin jechaa jira jechuudha amma akkuma isin agartan san. Kanaafi Abu Yahya irratti bakka Muniir jirutti Ustaaz Ahmadis dhufanii namni jala kana jirtanis hawaasni Oromoo bal'aan nama itti nuu godhaa mucayyoo. Nama sadii itti nuu godhaa hin gaafannaa nama sadii ammoo Ustaaz Bayaan itti nuu godhaa achi booda hawaasni bal'aan Oromoo mucattii tana badii guddaan isiin dalayteen jiru viidiyoon isii amma waan guddaa akkasii dalayteen jiru viidiyoo muraasa dalagameef Rabbiin isii haa dhiisu. Isiinis ammoo gaaf isa bira geette badii akkasii akka isiin hin dalayne shakkii takka illee hin jiru. Kanaaf jecha kanarratti waan takka irra walii gallee nama nuu gootanii nama mucayyoo dubbisu nama ustaazas dubbisu achi booda gaafa dubbiin karatti deebi'ee hawaasa keenya garaagara naa waa darbachaa jiru kana jechuudha. Hawaasa waa jedhaa jiru kana. Hawaasa kanallee nama dhaabuu qabu. Nama hawaasa kanallee waan akkanarraaf qusadhaa jechuu ni qabu. Ulamaa'ota gugurdaa namoota kanatti illee gootanii haala kanaan yoo itti deemne hoo akkanatti dubbii gabaabsuu dandeenya. Yoo ammoo kana godhuu baanne taraa deemaan likkii deemaan karra tiktookii banatellee ka har'a miidiyaa jalqabullee mucattii tanaan laayikii funaanuu barbaada. Ajandaa kanaan
follow funaanuu barbaada. Kana keessaa ba'uu qaba hawaasni keenya. Kanaaf ani furmaanni kana jedhee amanaa warri mana keessa jirtan yaada irratti kennadhaa xumura itti godhuu qabnaa jedhee yaadaan. Kanaaf achi booda mucayyoo galchuun qallaaliidhaa jedhee amanaa. Okay, akkasuma bakka laal namni cufaa bakka dubbii tana cufne gadi buusne xumurree waan goona bakka ajandaa waan hedduu jiraawi waan hawaasaa waan hedduumu jira kana akka nama waan samii haaree bu'ee takka guutanii adii namni guyyaa takka dubbata dhumatti guyyaa maali baatee takka guutu nurraa cufaa dubbii asitti xumurraa Kamaal itti kannee jira dubbii Kamaalii fi Abuu Yaayaan ni xumuranii achuma irratti goolamna guyyuu haaree goonee as fiduunu nuufillee akka sabaatti illee salphina namni illee nu jajaajira kaafaan keenya dubbatu kumaan nu keessa jiraate dhiisaa bakka arra xumurree amma booda waaw booniyee as gubbarratti deebinee hanqa xumurru namni takka akka hin dubbanne dhumate bakka gee kanaan jiru barbaada. Ano do Ustad Ahmad adu Munir ko ya kasi tindemini ati dubbi amma kata tuko na buya dubbi ni si bichani ya da to kai ko Munir ila kana yaadian Ustad Ahmad difa mana godo abuya ya nasabara dubbi tumure tugo na jechuf namonni yaada namni lama sadi hirrega accounting baname kara Muhammad inni kun kuban qabne namni isa deeggaru accounting sanirratti galche horiin sun achi fuudhamee kallattii kaayamee booniyyatu itti galaa tabira itti fuudhamaa karaa qarqaarsatti akkanuma qarqaara jennee akka ijoollee adda deemu odoo hin taane mas'uulummaa nama lama sadiitti koree wayiitti goonee koree isa deeggartu ta isa gorsitu ta isa tasgabbeessitu dhimmi kun akka hawaa miidiyaatti hin dhufne miidiyaa irratti ka dhufuuf deeggaraa qofa jedhanii viidiyoo nu beeksisu akka wanti maxxansu keessan koree irratti lakkaaya nama irratti godha jechuu barbaade yaadachiisa kun of folcha. Ida Kamaal maal beekta qarqaarsattu osoo seenin dura waan dalagamu qabu jira. Ani no bigalchime. Ya. Waa'ee falooti malee hin kijiban kun hundi isaanii. Kanaaf isa murteessan isaaf taanaan dhumate kanuma irratti xiyyeeffadhu malee waa'ee isaanii dhiise. Namu wanta isaatiif foloo isaatiif fi isaa akka namni ilaalu kanumaaf waan kana haasa'u malee kan murteeffatu ama culullee waa'ee keetii Ustad Mahmud Bayaanii waa'ee isaa. Munir baramma waan ati nu banne takka jiru ani baramma dhimma Ustad Bayaanii la Munir waa'ee Ustad Bayaan murteeffate bar. Ansi deebisa gabaabinaani ansi deebisa. Bikkishu wasi daqiiqa matakkatti Abuu Yahyaan na deebisan. Munir ati waan nu gochuu qabdu Ustad Bayaan murteesse bar. Kuni waan kiyyaa na dhiisaa jee jira. Dhaga'i kam. Dhagai Munir haadha mucattiin tuni akka jechuun Ustaz Bayaan qabeenya guddaa qabaatee mucattii tan ofiisaatii biyya fudhachaa hin jiru. Hawaasni mucattii tan akka qarqaaru jaamaa jira akka galtuuf. Ati kana mara hubachuu qabda Munir nama miidiyaa irra jiru. Galuu salphaadha dhiisii eegamu manni xiqqee taate. Ati waan namni jaa jiru dhageeffadhu warri irra miidiyaa kanarra jiru kuni rakkataa hunda rakkoo baasu karakkataa qarqaaru hawaasuma miidiyaa kana ati kallattii hawaasaa kana mara dhiibuun qabdu. Ummanni kuni mucattiin tun akka ustaasa kana bira geetu ustaasni kun osoo qabeenya qabaate sila hagarraati mucayyoon tun achiin turtu qaata mallaqa isaa chak godhee kafalee tikeettii muree fi galfate birriin tunis habaddu hiyyummaan tunis habaddu beeta gisee tokko akkuma jedhamu san bakka hin taane si dhaabdi si salphi aboo namni kun dhangalchuu ni dandeenya sanitti dhiisii waa'ee galiinsaati rakkoon qabaanaati mansi jechaa jiru tokko isa kana galatti yaada mucayyoo nama burqisiisaa jirtutu yaanni ijoon tokko kana hawaasni haala kanaan duula godhaa jira ummanni na sodaachisaa jira ka jedhu marii kana wajji natti dhiyeessite garuu ustaazni murteessee jira ustaazni naa taatee jirti anaafisii walii taanee sin maal sin galchina dhiisaa jedhee jira sheetichi garuu mucattituuyyuu amma duula gamana achi godhamu kana laalee sodaataa jira intalli ta ardaati bar Munir beeyta dubartii namni kophaan fuudhu mata illee ardaa wajjin kana beekuu qabdaati ustaaza kee namaa jettan Abuu Yahyaa mi Abuu Yahyaa na ana sirratti wanni jedhu gabaabinaani haga jaalatan nama komata namni komatu kun illee jaalalaaf nama komata komiin hawaasni yoonni wanni wayii yoo tole hawaasni kun inuma deebi'a hawaasa kanarraa abdii guddaa qabna mijattii tanaa guma jaalatan komatan malee jibbaa isiitii miti mijattiin tun micaa kana nu jalaa taphataa jirti micaa kana gartee gasiimmootu diraamaa irra godhaa jirti waan jedhu
xiyyeeffannoo achi keessa galche malee hadha odoo mijattiin tun galtee bicaa kana qabattee mijattii tana qabatee waliin jiraate kottuu jalaa bahi namni jedhuun hin jiru. Kana itti nyaadhaa dhugaa. Mijattiin tuni Harargeelleen hadha bira dhattee gumna wayiin dalagne badiin dalagne viidiyoodha wanni dalagame suuraadha. Wanni suura mata'eetiin hin hafa jechuu osoo dalagdeeyyuu Oromoon intala ofii gadi lakkisu. Badii jiru irraa fixee nama sanirraa badii san fixatee ibidda ofii deeffatee waliin jiraata jechuu. Wanni kuni waan eegasanii immoo har'a isiilleen sodaattee raasaa keessa fidhaartuu miti. Yoo sodaadhe eenyuun na kennitan jettee akka Oromootitti hawaasa Oromoo hawaasa Islaamaa gaafatte sani Harargeen akka itti araarsitu nuti hin beekna jechuudha. Harargeelleen waan eegasanii hadha qabaa kana lakkisaa jedhuu miti. Harargeen wanni sodaataa jiru mijattiin gaafa duraa gaafa qarqaarsatti gartee gasii kaanee qarqaarree galchina gaafa jenne gaafa dubbiin haganan gahin maal jette afaan ofiitiin gadi baatee ani nama dalagatu innis nama dalagatu dalagannee yeroo nu barbaachisettiin galla waan jedhu dubbatte gurra kiyyaan dhagahe jechuudha. Achitti qarqaarsan irraa dhaabanne. Nama sheerriyaadii waliin haasawee ture waan kana. Namni asjala jiruun jira. Bicaa kana qarqaarree itti galchina jenneen uumari ataa jiru mijattiin gadi baatee ibsa kana kennite jechuudha. Gaafa ibsa kana kennitu wanni jette gama tokkoon illee dhuga jennee irraa fudhachuu kajeellee cadhifne jechaadha. As deebinee kaleessa abbaa manaa kiyyatti nagalchaa galuu barbaada yoo jettu. Dubbii gaafa duraa akkas jette hadhamaa deebitee akkana jetteetu burjaajii nama keessatti uume malee namni Maamma Bayaan qarqaaruu keessatti dhibbatti ka dhiiga ofii iddee kennuuf hin jira jechuudha. Maaliif sababa inni diin baratuuf sababa inni gartee gasi barataa diin ta'eef namni isarraa hafu hin jiru waan ta'eef waa'ee micayyoo yoo isiin galuu murteessite nurraas kaaya rakkoon hin jiru. Harargeen hin fixataaf. Harargeen gartee gasi immoo aariitti aari hin fixataaf. Isii tan amansiiftee akka ammati jettu Ahmad culullee biyyattiin tun aniin galaafi isinirra of kaa'e yoo isiin jette nuti dhibbaan dhibbatti wanni gartee gasii mootuyyuu Harargeerra abdii qabnu hin dhiisanii fi abdii qabna jechuudha. Bakka jari lamaan wal jaalatanitti jechuudha. Kanaaf waan kana osoo gamumaa jara kana lamaan waliif fiduu irratti xiyyeeffanne haga waan biraa goon haga isa mataa ol deebifnu haga isii mataa gad deebifnu osoo jarri kunniin lamaan wal gahe bariisaallee addaan haa deemu gaayaa dhugaa dubbatuuf rabbuu addaanii dhoofini maaliif jarri kun lamaan yoo odoo waliin gahin gargar ka deemu ta'e seenaa guddootu sammuu isaanii keessatti hafa miidhama guddootu iddoo isaaniititti hafa miidhaan guddaan kana caalu isarrallee nu jalaa gahuu danda'a isirrallee gahuu danda'a waan ta'eef jarri kun lamaan yeroo dhiyoo irratti akka wal gahaniif akka irratti hojjannu Harargeen nurra kaaya Harargee warra komatee warra gartee gasiif jattii komate irraa araarsinee findhee jattiin tunillee waan garaa nama waallee garaa qabdi waan garaa nama nyaattuuf illee qabdi micayyoon tun wallaaltu diin irratti hin guddanne guyyaa keessa diinatti dhufte wanni kun gartee gasii mootuyyuu waan gartee gasii kana taheef namni martuu hin beeka waan taheef waan kan akka kanatti hubannee Harargee nama aarii irraa qabbaneessine micattii taraka galchinuuf irratti akka gartee gasii mootuyyuu hojjannu waan jedhu yaada qaba. Rabbi immoo walitti haa fidu. Nu dheebonneef nu waliif finna jenneef nu addaan baafna jenneef addaan bahuu hin danda'an. Osoo gosti guutuu dhiisiti biyyi guutuun Oromiyaan guutuun addaan baafna jedhee micaaf mijattii kana immoo adda baasuu hin danda'an Harargee dhiisaati. Osoo immoo nu waliif finna jennee Oromiyaan guutuun gartee ka irratti hojjannu ta'e yoo rabbiin waliif dhufiinsa isaanii murteessin immoo rabbiin gartee walitti fidu laakiin immoo jara hagana seenaa dalage ilmaan haganaa waliif boo'e kana yeroo dhiyootti akka walitti fidu isin marti dhiirris samarris du'aa godhaafi jedha ani asumarratti isinirraa dhaabadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu waan isinirra dheeradheef na offolchaa inshaallah. Ustaaza keenya galatooma wanni beeytanii amma waan humna nama akka nuyi kana oliiti ka akka nuyi kunniin amma laloonni amma kun garii laayikii maaf iyya malee kun garii waan biraa barbaadeeti miti. Wanti amma mucayyoon tun dalayde guddaallee ta'eeti mi quba qabaadha. Waan kana oli argaa turre uummanni Oromoo kun gizee tokko tokko shorti memorii mootummaan Itoophiyaa muummichi ministeeraa jedhu san ta'uu kennu wanna malee waan kana oli kumaatama argaa turre jarana.
ummata dubartii teena irratti waan ijoolleen maan teenna dalaytu jechu. Kabooniyyee kun baxaamitti gadi bu'aadha iyyuu jechuu waan ta'aa tureef. Ani isa kana irratti ammoo wanni dubbii mucayyoo tanaa Ustaaz Bayaan akkaan laphee nama cabsaa. Ani wallaahi booniyyee irraa haasaa isaanii hogguu hubadhu. Isaaniif isii ka walitti fide diinama rabbiiti waan isin ajaa'ibu. Karaa birii walitti hin dhufne jarri kun. Sinii gala. Diinama irratti wal baratanii mucayyoo tana isaantu isa qaraasise isaantu quraana buusisiise. Sheetichi kun. Sheek Bayaan immaan kun jechu. Kan namni gariin sheetichi fayyaan qabu jedhu. Waan hin taane haasaa namni kenna kun beeytanii waan nama ajaa'ibu waanuma namarraa fokkatu godhan. Kanaaf jechaan Sheek Bayaaniin wallahi anillee akkuma amma isin jettan deeggarsa barbaachisu qophoodha. Sheek Bayaaniin gargaaruudhaaf. Kunoo waa takka waan ummanni Oromoo murteesseen. Anaanis kunoo. Waan ummanni Oromoo murteesseen qophiidha. Garuu mucattii tanaan qabatamatti waan wajjaa sa'eef rakkinni guddaan jiru